Oduu tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa san dhageessaa hangalma Oromoo irreef wabiin sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleelee Oromiyaa maraatti injifannoo guddoo cululuxuu hadiinaa naasuu hafiraa gammachuu galmeessuu jira. Akkuma isan arguu jirtan Abdii Fontee sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleelee Oromiyaa maraatti gandoota magaalota kaampilee diinaa hedduu barbadeessuun injifannoo guddoo cululuxuu galmeessee jira. Moona diinaa hasiin durii irqubat gandootaaf magaal garagaraa dhuunfachuun uummata marii Ariyeeloo waliin geggeessuun guyyaa barnoota kennaa fi yaadu wal jijjiirrachaa deemuu jira. Haalum kanaan Abdii Fontee sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godin Gujii baatiif godin Gujii lixaa weerartuu guggubee Oromiyaa irraa kaasuun gandootaaf magaala hedduu dhuunfachuun barnoota kennaa fi haali yeroo irraatti yaadu wal jijjiirrachaa uummata isaa barsiifachaa deemuu jira. Bifum kanaan Abdii Fontee sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godin Gujii ba'aa Cibraa Soddon Booro guyyaa irraa jechuun Hagayya 7/2021 aana liiban kaampii dhaha qallaatti argamtu barraaq boruu arbaatiin itti cabsuun kaampii burkuteesse abdii kutattoota ilmaan biyyi 8 battalumaayyoo ajjeesu 14 ammoo madoo dandammiin hin qabne haduwaaf jireen gidduutiin adabee jira. Tarkaanfiin keenya akka bilisummaatiif walabummaa Oromiyaa itti fufaa sirni saamichaaf cunqursaa kamiyyuu Oromoof Oromiyaa irraa ni kaafnaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godin Gujii ba'aa Cibra Soddon Booroo irraa gadaan gada xumur gabrummaa injifannoon uummata Oromoof oraa bulaa deebana. Injifannoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaa aanaa duddaawwaa ganda cabbitti magaadaa bifa kanaanii waajiraalee uummanni Oromoo hedduun ittiin dhaanamaa hidhamaa dararamaa Oromummaa isaaniitii fi ittiin miidhamaa turane gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateeni bifa kanaanii waajira uummanni Oromoo ittiin dararamaa ture ibiddaan daaraa godhee jira. Waajirri uummanni Oromoo ittiin rakkataa hidhamaa dararamaa ture galmeeleen sobaa Uummata Oromoo ittiin miidhaa turane bifa kanaan abiddaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo daadhaa godhu jira. Baga gammanne jenna. Uummata Oromoo saba cunqurfame kamiiniyyuu injifannoon kan uummata Oromooti. Gadaan gadaa xumur gabrummaa bara bilisummaa isiniif haa ta'u injifannoo bilisummaa saba cunqurfame.